Sooshaal miidiyaa kanarratti guyyaa guyyaadhaan wantoota raawwatamaa ooluu fi wantoota gurra namaatii fi ija namaatti hin tolle argaatii dhagahaatii oolla jechuudha. Maaliif yoo jettan akkuma torbii darbe Sahidoo fi Ayyuun piraankii irratti nafuuta jedhanii qoricha dhugdeen achumaan qoricha lubbuun kee hin du'inii malee ani siin fuudha rakkoo hin qabu jedheenii akkuma darbe Sayidoon waadaa galeefitii jira jechuudha. Waadaa galeef kana immoo namni biyya keenyatti safuu fi aadaa wanti jedhamu tokko ni jira jechuudha. Yeroo ammaa shamarris ta'e dhiirris safuu gateera qaanii gateera jechuudha. Maaliif taanaan har'a osoo maatiin ishiitti waraqaa hin ergatin yookiin jaarsummaa hin ergatin biyya kamuu keessattuu namni mana warra isheetii hin dhaqu jechuudha. Namni ishee jaallate sun cirraashuma mana warra isheetii dhaquu hin danda'u. Kuni safuu fi duudhaa uummata keenyatti waan ta'eef nagaallee isin gaafachuu hin dageenye nagaaf jaalallee waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii simbootuu bii warri taatan hundumtuu anaa dhufu baga nagiyyaan dhuftan isiniin jedha. Warreen maamila simboo taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila ishii hin taane kottaa maamila ishiitti dabalamaan isiniin jedha. Egaa akkuma suura iskiriinii kanarratti argitanitti Sayidoo Ayyuu fi akkasuma hiriyoota lamaanidha. Torbee darbe argitaniirtu akkatti piraankii walirratti raawwatanii yeroo baay'ee ijoolleen keenya osuma arganuu namarraan deematii jiru jechuudha. Kun immoo dhiibbaa guddaa waan ta'umuufu wanta boruu nuti gaabbinee keessaa bahuu dadhabnudha jechuudha. Har'a fuuti waanuma jiru amantaan isaanii isaaniif eeyyamu wal fuudhuu ni danda'u. Garuuti immoo yeroo tokko tokko wanta laphee keessan keessa jiru tokko yeroo haadha manaa keessan ishii jalqabaa dhoksitanii yookiin waan tokko raawwachuudhaaf osoo qalbiin keessan isin kajeeltu osoo qalbiin keessan isin yaadaa jirtu gaafa immoo akka tasaatti kuna gibbiddi namatti gootan baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Maaliif taanaan har'a biyya keenyatti namni tokko yoo nama jaallate yookiin wal fuudhes ta'uu danda'a waliin jireenya eegalee achiin maatii isaa beeksisachuu ni danda'a. Garuu akka aadaa biyya keenya fi akka safuu naannoo keenyatti dhiirri nama jaallate tokko kan mucayyoo jaallate hanga warri isaa malsii waamanitti yookiin waan hundumtu xumurame karaa isaaniitiin xumuramutti namni mana warra sanaa hin dhaqu jechuudha. Yoo mana warra sanaa dhaqee akka waan tuffatamaa wayii akka waan warra sana tuffate fakkaata waan ta'eef kanaafuu waan akkanaa hargeetii hin beeku. Akkasuma gaa wantichi kun dubbiin kun dhugaa fi piraankii ta'uu isaatii hedduu takka wanta nama dhibuudha jechuudha. Wanta dhugaa fi wanta sobaa addaan baafachuu dadhabneera yeroo ammaa kana. Maaliif taananii dhugaa ta'ee soba ta'ee inni dhugaas akka dhugaatti hojjetamee gaafa dhumaa immoo gaafa namni hundumtutti gadde dhiifama nutti hin gaddinaa kun dubbiin piraankiidha namaan jedhu as deemanii. Kanaafuu wantoonni miidiyaa kanarratti deematii jiran dhugaadha dhibbaan dhibbatti dhugaadha jedhanii fudhachuu baay'ee waan nama dhibuudha jechuudha. Yeroo immoo haala namni amma irra jiru kanaan immoo gaafa laalanu shamarran keenya warra singilii dhiisanii warra dabilii irratti dhaqu. Rakkinni keessan maaliif? Kanarree of sirreessuutii qabdu jechuudha. Maaliif taanaan jaartii nama takkaa taatanii nama utoo singilii namni dhiirri hin fuune jiru isin maaliif dubartii namaarraan deemtu? Isinoo isin dubartii namaarratti dhaqxanii boroo jireenyi keessan akkam ta'a? Kana yaaddanii beektu? Jireenyi koo har'a abbaa ijoollee abbaa manaa kan qabu haadha manaa kan qabu yoon ani irraan dhaqe boru jireenyi koo akkam ta'a? Jireenya akkamiin jiraadha jettanii takkaa yaaddanii beektu? Waan tokko gochuudhaan dura wanta boru aarsaa nama kaffalchiisu gochuudhaan dura teenyee itti yaadutu barbaachisaadha. Maaliif taanaan gatii guddaa nu kaffalchiisa kuni gaa'ila waan ta'eef. Gaa'ila keessatti gahee guddaa taphachuutii kan danda'u boru dhiira yoo ta'e nu gateetii deemuu danda'a. Daa'ima nurraa horatee daa'ima nurratti gateetii deemuu danda'a. Gaafa sana hoo ani maalan ta'a jennee yaadutu nurra barbaachisa jechuudha. Maalin ta'a gaa'illi koo akkam ta'a boru daa'ima yoo nurratti akkam ta'uutiin danda'a. Qobaa koo jiraachisuutiin danda'a jennee of amansiisuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kaa argitan viidiyoo Sayidoon kaleessa hojjete irratti gaafa ishii biratti ximximitti jettee laala akkanatti siin gallakkisu hin deeminna duraa hedduu takkas jaalladha. Kushemi guddaadha. Sanaayyuu mana warra ishii keessatti waamte osoo warri ishee hin beekin akkasiin ilmoo dhiiraa kamiyyuu yoo ta'ate
yeroo ammaa kana kan mirga kee of eegsisu shamarran jechuudha. Shamarran mataa ishiitiin mirga ishii of eegsisti jechuudha. Dhiira kamuu yoo ta'e dantaa namarraa hin qabu. Arrasitti fayyadama borsi gatee deema. Garuu asirratti immoo gahee guddaa taphachuuti kan qabu shamarrani waan ta'eef bor waan sirra ga'u hin beektu waan ta'eef. Kanaafuu akkasitti sin gallakkisu jettee gaafa sodaa guddina dafqa akkanatti irraan ba'ee na dafqisiisa jedhu Saayidii dhugaa viidiyoo sana laalee inuman kolfe akkamitti dibiratii akkamitti namni osoo maatii hin beeksisin mana maatii dhaqu. Simmee argitaniiti beektu obsaan sidibiidhaan ala arrabsaan ara koomentii naa barreessaa. Aadaan biyya keessanii akkanaadha. Akka naannoo keenyatti namni shamarree tokko yoo jaallatee wal fudhatee gale hanga garaa maatiitiin waan hundumti xumurame maatiin koottaa nutti makamaa jedhanii nama waamanii walitti makamanitti mana maatii sanaa dhaquu dhiisati. Ija maatii sanaatu ilaalan hin argan. Daandii tokko yoo dhufan daandii tokkotu gallakkifamee deema. Akka naannoo keenyatti akka naannoo keessanitti hin beekume. Naannoon keessan aadaa akkamitti qaba, duudhaa akkamitti qabame sheernaa godha. Garuu biyya keenyatti mana garuu dhiisati daandiirrattu yoo argan daandii namaa gallakkisanii deemu jechuudha. Amaatii fi amaachii ofiitiif. So kanaafuu wanta goonu kam keessattuu addunyaa yaadaa gaggalabbaxamaatii jirti. Waan goonu kamiyyuu maaliin hojjetaa jira jennee of madaaluutiin barbaachisaadha. Boru akkam ta'a? Boru laga kamiin ce'aa? Daandiin ani deemaa jiru kuni dhugaadha moo soba jennee sirriitti ofitti amanannee sirriitti of amansiisnee itti galuutii qabna jechuudha. Osoo yeroo isaan taa'anii buna dhugaatii jiranuu obboleessi ishee gaa dhufee laal xiffii gixximitti godhe waynee xiffii kana ani hojii numti kun dhugaa fi sobanni isaatu addanaa bahuutii dide maaliif jenna xiffii dhuge waynee isaayyuu laala mataan isaa duubatti deemeeti jira xiffii gaafa gibbisetti godhu ishiin kunillee ishii shamarraan jechuudha ofii ishiitu fuuganaa daa'ima maaltu qinni ishee godha kan akka ishii hin barbaaddattu abbaa ilmaanii ilmaan kee dhiisitii natti na fuudhi na fana jiraadhu kan jettuun tameen maal rakkoo qaba jettee wawuzu billaa ara sheemነው ara ምን ሸምነው ምነው ዘንድሮ እኮ በቃ ሴቶቹ አይን አውጣ ሆነዋል። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? ነገ ምን ይሆናል ብላችሁ አታስቡም እንዴ? ቆም ብላችሁ አስቡ እንዴ? አስቡ እንጂ ነገ እኮ ታገባችሁ ልጅ ትወልዳላችሁ። ያ ጊዜ ምን ትሆናላችሁ? እሱ ትቶ ከሄዳችሁ ያ ጊዜስ ምን ታደርጋላችሁ? እንኳን አሁን ሌጦ ናቸው፣ ምንም ነገር አይሰማቸውም። ግን ነገ ልጅ ስትወልዱ ልጅ ከወለዳችሁ በኋላ እሱ ደግሞ ትቶ ሲሄዱ አንቺ ርዝቁን ትወስጃለሽ ወይ ራስሽን ትሻለሽ ወይ የሚለው ነገር ማሰብ ጥሩ ነው። ስለዛ ሁሉም ነገር ቁጭ ብለን ማሰብ እንመርጣለን። እኔ በእንደዚህ በእንትኔ ማለት ነው። እና ከናፉ አከሲስኒን ጀድ ማቲወን ቀሽቲ ቪዲዮ ኮነ ዮ ጃለተን ሞ ላይክ ሼር ጎቹ እንደገቲና yoommoo mana kanaaf araatatan sabskraayib gochuu hin dageetina arrabaan ala faafashaa jedhaa koottati chaayinaala koo irratti immoo wanta natti dhagahamee fi gaaffii sammuu koo keessatti ta'e shamarran ishee akkasiin qiriphistu kanaaf deebii kennuun dhufe waan ta'eef kanaafuu arrabaan ala koomentii bareedaa nu barreessaan isiniin jedhaa. Viidiyoon koo irraa asirratti xumurama. Yoo jaalattan laayik sheer gochuun dagatina, yoo jibbitan immoo hin dhaggeeffatina. Galatooma.